wanti nama dubbachuuf deemu kun dinqisiifattoota lama qaba. Innis tokko kun jireenya koo keessa waan jiru yookaan mudannoo kootiiti. Tokko immoo wanta akkasiis ni jira jettanii warri dinqisiifattan jiraachuu dandeessu. Innis jiruuf jireenya dhala namaa keessatti namni waaqaa gaditti nama jaallatu, nama abdatu, nama amanatu, nama jasaarra kaawwatu, nama dukkana isaa keessatti akka ibsaatti ibsachaa fuuldura isaatti ilaallachaa deemu qabaachuun amala namaa keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee namni sun bordee biyya jireenya kee keessatti summii qoree qoraattii gufaatti harkaanfattee bira darbuu hin dandeenye, laga ati kuttee keessa ce'uu hin dandeenyes fuulduratti diriirsee argama. Namni sun eenyu? Dhiituufis rakkoo, dhiisuufis rakkoo, namatti himachuu hin dandeessu, firatti hiriyyaatti himachuu hin dandeessu. Jireenya ati jiraattu jireenya soba ta'e. Duubni kee adii, keessi kee immoo gaddaa fi dukkanaa jireenya gurraacha kan jiraattu namni sun tarii maatii kee keessaa ta'a, tarii obboleessa kee ta'a, tarii fira kee ta'a, tarii immoo nama ati onnee kee qulqulluu jaallattu namaati. Boruuf naaf ta'a jettee jireenya lafa kanarraa qabdu, umurii kee kana booda qabdu isa wajjin xumurachuu barbaaddu ta'uu danda'a. Namni sun simii dhufa osoo hin taane akka ati barattu mana barumsaa sirrii keeti. Ka'umsi kee har'aa ga'umsa kee boruu miti. Bakki ati har'a jirtu kun boruu kee bu'uura hin ta'u. Kanaafuu nama akkasiitti hin aariina. Namni akkasiis jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota kee beekamsaalii ana jira galata waaqayyoo. Isinis baganaaf jiraattanii warri na jaallattanis warri na jibbitanis faamilii koos warri turtanii akkasumallee haaraa taatanii warri dhuftan anaa dhufu jechaa arras immoo waan ajaa'ibaa ta'e waan baay'ee isin fayyadu waan daqiiqaa muraasa keessatti argachuu fi fayyadamuu dandeessan isinii qabadhee dhufeetii jira. Isa duratti otoo hin darbiin wanti isiniin jedhu jalqaba kanarra haga ammaatti na wajjin turtanii warri yaadaanis koomentiidhaan akkasumallee warri itti fayyadamaa jirtan viidiyoo warri laayikii gochaa jirtan warri na jajjabeessaa jirtan sabskraayibii gochaa jirtan arra ga'uun koo waaqaa gaditti as gubbaarratti as fi mul'achuun koo jajjabina amalee sinnaaf kennitan yaada sinnaaf kennitanii waan ta'eefu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Kabajamoo daawwattoota kee beekamsaalii kanan baay'ee jaalladhuuf isin kabaju keessattuu qamamoonni madaame guutummaa keessan hedduu galatoomaa jecha ammas wanti isiniin jedhu yoo jiraate gara viidiyoo kaarraatti osoo hin darbiine viidiyoon koo baay'ee baariyaan isa baay'ee gadi na jalaatii bu'eetii jira waan ta'eefu isa kanammoo ani homaa gochuu hin danda'u. Kana kan gochuu danda'u yoo jiraate baariyaalis akka ga'u kan gochuu danda'u isinidha waan ta'eefu please akka obbolummaatti kan inni isin kadhadhuu fi kan inni isinitti madhoo jiraate viidiyoo koo sheerii laayikii akkasumallee haga xumuraatti ilaaluudhaan naaf jajjabeessa. Maaliif baay'ee gadi na jalaa bu'ee zeerootti ganna jalaa deebi'ee jira waan ta'eefu ishee kana adaraan isinitti kennachuu barbaada. Jalqabni isaas isin waan ta'eefi ammallee bakka kanatti gargaarsi keessan na barbaachisa. Gargaarsi isin naa gootan immoo isaa viidiyoo koo haga xumuraatti xumuruudhaan yoon isin rakkisuu baadhee akkasumallee laayikii gochuudhaan akkasuma sabskraayibii gochuu fi sheer gochuudhaan namoota biraan illee akkanaaf qaqqabuu fi akkanaaf jajjabaatu akka gadi na jalaa hin buune baariyaaleen akka zeerootti ganna jalaatti hin deebine adaraa isinitti kennachuun barbaada. Innis wanti isin gootan kaffaltii yookaan baasii tokko malee firii viidiyoo laayikii gochuu fi haga xumuraatti ilaaluudha. Sun immoo baay'ee fayyada viidiyoo koo jechuudha. Gara viidiyoo kaarraatti yeroon isin deebi'u immoo isaa akkuma argaa jirtanii wanti irratti fayyadamuuf qopheeffachaa jiru talbaadha. Talbaa haala salphaatiin qopheessinee itti fayyadamuu dandeenya. Yeroo baay'ee talbaan faayidaa akkamii qabu wanti ofii koo argee fi ofii koo qoradhee bira ga'ee irra deddeebiitiin isinitti himeetiin ture. Talbaan biyya keessallee akka jiru faayidaa garagaraaf akka oolu akka dandeessinii ibseen ture. Kan kanarraa isinillee googileerra seentanii mirkaneeffachuu kan dandeessanii wanta sobaa nuti walitti himne walshawwanni bira darbuu dandeenyu hin jiru. Haa ta'u malee immoo dirqama wanti naaf ta'u isiniif ta'a isinis immoo dirqama itti fayyadamaa jirtu jechuu koomiti. Dirqaaf dirqama keessanis adda baasaatii warri isiniif ta'e itti fayyadamtu warri isiniif hin taane immoo gara opshinii biraa kan carraa biraatti darbitanii fayyadamuu yookaan immoo isaa yaaluu dandeessu isiniin ja'a. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii talbaa affeelee erga affeelee qabbanaa'ee booda ooyilii itti dabaleen ture. Ooyiliinis immoo isaa ooyilii kokonaatii manka lama kan hin caalle itti dabaleen ture. Ooyiliin sun kan fayyadu talbaatti gaafa fayyadamnu talbaan daaraa fakkaatu kan rifeensa daaraa fakkeessa akka cululuqee bichisa baay'ee namatti toluu fi hawwataa ta'uuf immoo kan gargaaru maanni ooyiliidha. Ooyilii sana immoo warri kokonaatii qabdan qabdu wanti isin bira jiru naannoo keessan yookaan mana keessan keessaa kan qabdan erga talbaa affeeltanii jeelisaa keessaa baastanii qabbadeessitanii booda ooyilii sanatti dabalachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu.
Samuna kana rifeensa koo intina godhee ture jechuudha. Deega ramadaanaati asii anatu xiqqoo daddarbatti natti fakkaata rakkoon nama ofirra jira jedheetiin shakka. Garuu wanti itti fayyadamaa ture addaan kun torbeetiin itti fayyadamaa jira garuu jidduutti maal takka mudate hin beeku. Gaarri rifeensi koo amala badaa qaba. Guyyaa sarara kaanaan baay'ee tokko na jalaatti bubuqqaalleen caccabasiniin jedheetiin ture. Amma kana maal ta'e hin buqqa'uu jalqabe jechuudha. Baay'ee buqqa'ee bubuqqa'uu jalqabe jennaan. Har'a kana immoo keessumaatii wajjaatiin keessa yayyaa'uu jalqabe. Isa boodaan immoo isaa maaliif talbaatti fayyadamu kan jedhu yaadni talbaas immoo naa dhufe. Amma kana harkaanii kana filaa jiru maaliif yooni filaatiin filee baay'ee keessa yaa'a. Isa sana waan hin beekuuf ani immoo akkuma argaa jirtan quba shanii gama shan gamanaa shan quba kudhanii walitti itti muddeetii jiraachuudha. Halkaanii guman tokko keessaan biin haala kanaatiin qibaatii kokonaatii fi talbaa fayyadamuudhaan haala kanaan xumuriitii jira. Wanti tokko wanti keessaa bahin jiru akkuma isiniin jedhe gogaa isaatuun filiiratee baay'ee bubuqqa'aa ture. Kan koo hin buqqaa yeroo rakkoo agarsiisu yookaan immoo milikkitanii natti agarsiisu yeroo waan tokko mudatu hin buqqa'aa jechuudha. Haala kanaan talbaa koo itti dibee xumureera. Amma kana ofirra daqiiqaa 30-40 tursaanii maaliif haala akka kanaatti fooqirraatii gadi bu'uu hin danda'u natti mijatu waan ta'eefu kuni halkanidha. Garuu viidiyoo kana kan inni hojjechaa jiru sa'aatii isaaniitti sassaabamanii gar tokkotti taa'anitti malee yeroo sana siifachisi waamanii waan akkasii ta'e jidduutti sin jalaatti jijjiisuu danda'u. Sana ammoo nama dabbaara. Kanaafuu waqtii firii argattanittidha kan isinitti fayyadamuu qabdani. Amma haaluma argaa jirtan kanaanii gamaanis gamasiinis kun akka kanaatti xaqallalee feestaaliitti hidhachuuf hin deemaa jira. Ammasitti waanuma ta'e hojjedha wayyaa miica wayii tokko isaa wayiin immoo wanti hojjedha jechuudha. Maaliif saaqis daqiiqaan akkanaa deemuu fi fooqirra turuun natti hin tolu. Maaliif madaamiin kun jaallattu mala madaamii kaagee tokko isiniif ibsuu yaaleera. Amma kana kunoo daqiiqaan 30-40 ta'aa ijoollee dhumee jira. Amma eessan jira? Shintibiitii keessan jira. Shintibiitii keessatti shaaworii galuuf hin deemaa jira jechuudha. Egaa faayidaan talbaa kana fakkaata. Yeroo rifeensi keessan bubuqqa'u harca'uu isinii filamuu diduu fi caccabuu sagalee ageessisu sanatti yookaan kan dhabdan talbaa mankaa tokko mankaa lama affeeluudhaan jalisaatti fayyadamuu dandeessu. Wayin talbaa kuni waan baay'eedha faayidaan isaanuu amma mareef kana bare akkuma yeroo hunda isin jawu biyya keessatti itti fayyadamee hin beeku. Maaliif akka fayyadamu illee hin beeku. Kan itti fayyadamu miti jiru jedhee ilaalee beeku jechuudha. Nan beeka garuu biyya keenyatti oomishaman qotama. Faayidaa isaa beekuu dhabuun haga kanarraa nama fageessaa. Akkasuma gatiin isaallee biyya keenyaa gatii gadhaanuu kan diskaawuntiidha. Maaliif wanta faayidaa sammeenni gatii isaa xiqqeessu biyya keenya keessatti ni beektani. Kunoo haaluma argaa jirtan kanaan kunoo bakka kanatti akkasitti miicaa jira. Maaliif bakka tokkotti miicuun barbaadu achittis bal'adhee ammas immoo ganaa kisaaraa biraa keessa kanaan galchinee fi erga miicee xumuree bakka kanatti jechuudha. Bakka kana fayyadamuu jalqabarraa kaasee gammaatti argitaniirtu hin fille amma reef erga bishaan keessa ga'ee miicee lallaafee bakka itti deebi'ee booda filee jechuudha. Inuma durumayyuu rakkoon na bira jiranatti fakkaatee yeroo inni bubuqqa'u rifadhee maal ta'e immoo jee xiqqoo biisii waan hin ta'eefu akkasuma otuman itti fayyadamuyyuu seeraan hin goone jechuudha. Kanaaf dogoggora kootii inni waan balleessine kun haala kanaan ani shaamboo yeroo tokko qofaadha kanan itti deebu. Inumayyuu irra immoo shaamboo ittiin baay'isee natti fakkaatee akka dingataa bucci ittiin go'e malee shaamboo itti baay'isuun illee rifeensa akka goggotuu akka bubuqqisu isinitti himee ture akka goggogu. Ani yeroo tokko shaamboo kanan itti deebu isumanii qixxa lamaan isaatti dibeetu hamma wajjaa samma dheerina isaatti ga'uu qaba malee gaccallaattis yeroo tokko garaaraatti yeroo tokko dibuun hin ta'u. Maaliif ni goggosa shaamboon baay'eeti waan tokko waan inni fayyadu hin jiru. Egaa haala kanaatiin sadarkaa kanarra ga'eetiin jira. Carraan kanatti yaanee jiru viidiyoo shoortii gochaan deema. Maaliif akkasinitti dheeratee akkasiniin dadhabsine akkasiniin nuffisne fi please irra deebi'an malee kanaan isinitti maddu amaanaaf hadaraa koo akkasiniin nyaannee nan beeka. Hadaraa akkasiniin nyaannee nan beeka. Maaliif viidiyoo koo baay'ee tokko gadi na jalaa kufee jira jechuudha. Baay'ee kufee jira. Kanaaf immoo gargaarsi keessan bakka kanatti kan na barbaachisu. Ani ofii homaa gochuu hin danda'u isin malee har'a kan geessi sadarkaa kana darajaa kanarras kan ga'e sababa keessan isiniin waan ta'eef as kanatti na barbaachistu please viidiyoo koo dhageessanii akka biraan dabarre waan dhageessan hojiirra oolcha. Wanti isin baastan hin jiru baay'isee baasii nuti baasnu hin jiru.
maaliifi namni kiisisaa keessaa baasee wal gargaarame tiira ani garuu normaalii viidiyoo akkasinaaf ilaaltaniin barbaada malee waan biraatii miti isiniin jaa kanaafiyyuu waan isiniin jedhee hojiirra naaf oolchaa isiniin jechuun barbaade. Kunoo haala marga artan kanaan egaa amma wanti keessaa bahee hin jiru. Otoon dura jalqabuma sana fileera ta'ee good tokkoon ishee kanarratti namni nan beekarra baay'ee bubuqqa'ee. Akkasumallee bakka kanatti wanti sababa bubuqqa'uu kanaan irratti fidee amma bishaan ho'ee jira. Maaliifi aduun baay'ee bonni galee jira jechuudha. Gabaabumatti bonni waan galee jiruuf ani immoo sakaan isa jedhamu beektu mitiire mana madaamii keessatti isa bishaan ho'isu sana hin cufne amma kana yerootti cufamuu qabu ture hin cufne normaalii guyyaa 2-3 wanti bishaan ho'isu sun utuma banaa jirutti shaaworiin seenee yeroo sana immoo baay'ee dadhabee kanaaf akkana saaxilamna taasiseenatti fakkaata. Yeroo bishaan ho'aa ta'u dirqama bishaan sana qorrisiistanii ittiin dhiqachuu qabdan malee inni sun rifeensa namaa baay'ee bubuqqisa. Irraan fedhee ammareef naa ofi yaadne lakka sababiin bubuqqa'uu isaa kana ta'uu danda'a. Egaa akkuma argaa jirtanii kunoo bakka kanatti miicee xumuree booddee amma kana fooxaatiin xiqqoo bishaan sarraa gosti shaashii kotti dhadheen gara hojii nan deemee maaliif jidduutti deemuun qaba waan ta'eef waan na waamaniifu maaliif ijoolleen hin rafne orderii fidan namaan maannaan jedhanii na rabbashani jennaan isaan bira deemee ergasii ol deebi'ee haala kanarraan jira baay'ee kan namatti tolan baay'ee kan hin gammade fiiliingis keessa jiru kan hidhee isinitti himuu hin danda'u. Kunoo haala kanaatiin tokkoon isaa akkamittiin akka fufurdatu akkamitti akka namatti tolu kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Kun carraa keessan isinis kana argachuudhaaf wanta itti fayyadamu warri nu fayyadatan seera qabeessan hojiirra kan oolchitan yoo ta'e isinis immoo akkasuma wanti isinirraa hafu hin jiru baay'ee salphaadha yaalaati ilaalaa isinin jaaqabamooti. Viidiyoon kun kana fakkaata amma gara xumuraatti deemaa jira. Akkuma isinin jaa viidiyoo dheeressuun barbaadu utuma akkasii immoo dheeressuutti deemaa jira. Kunoo kana jechuudha carraan kanatti aanee jiru xiqqoo ishee istiishwaariitiin ho'isuun barbaade ani har'a istiishwaarii yookaan baaleestira innis maal akka ta'e xiqqoo ishee isinitti agarsiisa. Kunoo haala kanaan bareedee fataa zanaas jedheetu jira jechuudha akka dura na rifachiise sana miti. Kunooti kun egaa firii talbaati. Talbaa akkuma isin jedhee qabaatii yookaan ooyilii mana keessan keessaa itti dabaltanii itti fayyadamtan ittiin illee alaboo bakka barbaadan ittiin deemtanii fataa zanaa kan jechuu dandeessan rakkoo tokko hin qabu isinin jaa. Kunoo ga'umni isaa kana fakkaata hakki xumuraatti isinitti agarsiisu yookaan viidiyoo hin waraabu maaliifi anatti illee viidiyoon hin dheerata isinitti illee hin dheerata walii keenya beekuun yaaduun illee waanuma jiru waan taateefu kan kanarraa fi bakka kanarraa ka'e viidiyoo biraatiin akkan deebi'ee dhufutti viidiyoo kun laayikii sheer jechuun akkasumallee waan ani isin gaafadhe naaf raawwachuudhaan gaaffii yoo qabaattan saabastaayitii keessan koomentii irratti naa barreessuudhaan hagan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti gaariin isin hin darbiin amtuu isin hin argin fayyaa nagaa naaf ta'a isinin jaa. Kunoo kanadha istiishwaarii koo isinitti agarsiisa xiqqoo ishee istiishwaariitiin labbi godhee isa booda qabaatii kootti dibuudhaan garan barbaade istaayiliin barbaaddeetiin hojjetadha. Isa immoo asii ka'ee maal takka ta'e akkamitti akka inni hojjedhe viidiyoo biraatiin isin deebi'ee dhufa adda addaa fi akkan deebi'uufis immoo isa kan na fayyadu isinuma waan ta'eef viidiyoo yoo ilaalame qofaadha guyyaattis guyyaa 2-3ttis kanaan dhufuu danda'u. Daraa keessan akkana biraa nafni nanas kaffa'inaa isiniin jechuu fi kana fakkaataa bakka jirtanitti nagaa ta'a istiishwaariin koos